Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldeem mijaa'ina naannoo hojii fi si'oomina kenna tajaajila teekinooloojii mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa daawwatan. Magaalichi zoonii manneen murtii mijataa ta'e uumuu fi tajaajila manneen murtii ammayyeessuuf deeggarsa hunda galeessa taasisaa tureera. Kanaanis mana murtichaatti hojimaata si'eessuu fi tajaajila guutummaatti gara waraqa maleessaatti ceesisuuf hojiilee gurguddoon hojjetamaatii jiru. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee daawwannaa taasisaniin haalli mijataan zoonii hojii tajaajilli abbaa seerummaa fi kenni tajaajila ammayyaa mana murtichaa fooyyee guddaa kan qabu ta'uu himan. Addunyaan daayinaamizimiin addunyaa baay'ee wal xaxaadha. Kanaaf of fooyyessaa deemuu gaafata jechuudha. Kompiitaantii ta'uuf, hojii qulqulluu hojjechuuf, fedhii uummataa baruuf of jijjiiruu gaafata, of qopheessuu gaafata, dubbisuu gaafata, of fooyyessuu gaafata, mana hojii fooyyessuu gaafata, waajjira ofii fooyyessuu gaafata. Waan hunda barbaada jechuudha. Improvement. Kanaaf jijjiirama keessa akka jiru sirriitti internalize goonee hubachuun gaariidha. Kanarraa ka'ee ilaallu manni murtii keenya forsuu jijjiirama guddaa keessa jira. Jijjiiramni halkan tokkotti hin dhufu kan jedhan obbo Haayiluun riiformii yeroo yerootti taasifamutti of madaqsaa deemuu fi teekinooloojii waliin tarkaanfachuun dorgomtummaa cimsuun barbaachisaa ta'uus dhaamanii jiru. So jijjiirama keessa waan jirru jijjiirama waliin adapt of gochuun jijjiiramatti of madaqsaa deemuun ni barbaachisaa amantaa jedhuun qaba. Fuuldurattis tajaajila manneen murtii magaalichaa caalatti si'eessuu fi ce'umsa teekinooloojii mirkaneessuuf deeggarsa barbaachisaa taasisuu irratti kan xiyyeeffatan ta'us ibsanii jiru.